Reediyoo warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldoota Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbata dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Kun Reediyoo warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Raadiyoon warra Wangeelaa sagantaa ishee guyyaa Sanbata har'aa onkoloolessa 31 bara 2015 qabatte kunoo dhiyaatteetti. Sagantaa keenya har'aa keessatti qo'annaa macaafa qulqulluu ergaa Phexros isa jalqabaa irratti hundaa'e kutaa 15ffaa luba Dassaalii Mangashaatiin akkasumas luba Shamsadiin Abdooliin kan jalqabne maree keenya kutaa 3ffaa qabannee dhiyaanneerra. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan kan isin affeeru qopheessaa raadiyoo warra Wangeelaa Anaroosa Makkooti. Ofisi wallaalle jaalallisaa keessa kuuwwanaa malee jaalallisaa keessa kuuwwanaa malee jaalallisaa keessa kuuwwanaa malee jaalallisaa keessa kuuwwanaa malee. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessanii fi habaay'atu har'as qorannoo macaafa qulqulluu ergaa Phexros irratti gochaa jirru itti fufna. Qorannoo keenya yeroo darbe gaggeessine keessatti ergaa Phexros jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 22 kaasee hamma 25tti kan jiru waliin ilaaluu jalqabnee turre. Innis immoo waa'ee jaalala dhugaa keessa jiraachuu kan dubbatudha. Namni amane tokko, namni Waaqayyo fayyise tokko jaalala isa dhugaa keessa jiraata kan jedhu kaafneetu achi jalatti waa'ee jaalalaa keessa seennee jaalalli jechoota adda addaatiin akka inni ibsamu caalaadhumatti garuu nuti kan irratti xiyyeeffannee ilaallu jaalala isa agaappee jedhamuudhaan beekamu isa haal duree tokko malee jaallatu jaalala isa Waaqayyo ofii isaatii karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos nutti agarsiise jaalala hundeensaa Waaqayyo ta'e burqaansaa Waaqayyo ta'e jaalala isa agaappee jedhamu ilaaluu isa kana akka ilaalaa jirru dubbii kana ilaallee turre. Itti fufuudhaanii ergamichi Phexros kutaa kana keessatti waa'ee jaalala dhugaa kanaa qabxiiwwan adda addaa kaasee akka inni dubbatu isa kana keessaa qabxii 5 akka ilaallu qabxiiwwan kana keessaa immoo qabxii isa jalqabaa walii wajjiniin akka ilaallee turre kan nuti dhaamne. Achi keessatti qabxii isa jalqabaa isin yaadachiisuudhaa fi jaalalli dhugaanii dubbii Waaqayyo irratti hundaa'a isa jedhu sana kaafne. Isa kanas immoo ergamichi isin dhugaadhaaf aboomuu keessaniin isin jedhu dhugaadhaaf aboomuun dhugaan dubbii Waaqayyo akka inni ta'e dhugaan Yesuus Kiristoos akka ta'e jaalalli dhugaan immoo kan inni ittiin beekamu isa nuti yaannee ofii keenyaa tilmaamnee akkaataa nutti dhagaametti ibsinu tun ta'in jaalalli dhugaan isa dubbii Waaqayyo keessatti ibsame isa amalaa fi fedha Waaqayyo nutti himu isa sagalee Waaqayyo irratti hundaa'e akka ta'e kaafnee ilaallee turre. Inni lammaffaan ergamichi Phexros jaalala kana kan amala isaa kan inni ittiin ibsu yookaanis immoo jaalalli dhugaan
kan inni fakkaatu yommuu ibsu maal jedha jaalalli kuni sababa dhokataa of booddeedha hin qabu jedha. Jaalalli dhugaanii sababa dhokataa of booddeedha hin qabu jedheetu dubbata. Isa kana lakkoofsuma 22 irra jira maal jedha jireenya keessan qulqulleeffattanii jedha. Jireenya keessan qulqulleeffattanii jaalala waa'ee jaalala ibsa. Gara jaalala ibsuutti yommuu deemu jalqaba dhugaadhaaf abboommuudhaan jedha. Ittaansuudhaan immoo jireenya keessan qulqulleeffattanii jechuudhaani jaalalli kuni jaalala bu'aa hin barbaanne sababa dhokataa yookaanis immoo hidden agenda kan jedhamu jechuudha. Kan hin qabne of booddeedha kan fudhatee hin adeemne akka inni ta'eeti dubbata. Jaalalli dhokataa jaalalli qulqulluuni isa pure love jennu jechuudha. Inni hidden agenda hin qabne pure loveidha. Isa yookaanis immoo jaalala qulqulluu isa ta'e. Isa namni sababa tokko malee waan kan biraa yaadatti qabate waan kan biraa sammuutti qabate kaayyoo kan biraa baafate akeeka kan biraa baafate ittiin akka waan jaallatutti mul'atu tun ta'ini jaalala akkasumatti sababa tokko tun qabaatin yookaan ajandaa dhokataa tokko yoo tun qabaatin isa jaalala agarsiisudha. Isa kana sagalee Waaqayyoo keessaati akka fakkeenyaatti waa'ee Yihudaa isa jedhamu ergamoota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessaa isa warra 12 keessaa tokko Yihudaa isa jedhamu akka karaa adda addaa dhageenyu isa akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya. Yesuus Kiristoosin dhaqee dabarseetu kenne Yihudaan. Dhaqeetu warra Fariisotaa warra gaggeessitoota amantii sanatti dhaqeetu ani Yesuus Kiristoosin dabarsee isiniif nan kenna isin immoo maal naa laattu gaafa jedhanii isaan birrii 30 diinaarii 30 akka bara sanaatti isaaf tilmaamaniidha. Yommuu sana maal jedhee isaaniif waadaa seenee yommuu deemnu yommuu dhannu namichi nan dhaqee dhungadhu suni inni isa Yesuusidhaati isa qabaa hidheetu isaanii wajjin waadaa seene. Gaafa dhufee jedhu Yesuusin namoota sana fidatee gaafa dhufee jedhu gara Yesuusitti dhiyaateetu Yesuus Kiristoosin hin dhungate. Gaafa isa dhungatu akka jedhe gooftaa Yesuus dhungachuudhaan ilma namaa dabarsitee kennitaaree jedhe. Gooftaan immoo deebise. Warra akka kana faarfannaa isaa keessatti obboleessi keenya Dastaan Sarmoo akkas jedha warra kan garaa maxxannee jedheetu dubbata faarfannaa isaa keessa. Warra garaa isaanii keessa waan kan biraa kaawwatanii warra immoo dhufanii immoo waan jaalala qaban fakkaatan jechuudha. Karaa isaanii keessa garuu kaayyoon kan biraa kan jiru. Namoonni waa'ee nama tokko yommuu dubbatan maal jedhu nama kana hin amanin jedhu. Waa of booddeedhaa qaba malee calluma jedhee kana hundaa gochaa jira seetaa jedhanii namatti nama kana amanin namni kun waa of booddeedhaa qaba jedhaniitu waa'ee nama tokkooti dubbatu pure love qabu namni kun jechuu isaaniiti. Waatu sababa wayii qaba booddee isaati jechuudha. Jaalalli dhugaanii jaalala qulqulluudha. Jaalalli dhugaanii namatti kolfaa nama seedaa yookaanis immoo kolfa agarsiisa akkuma Yihudaa yookaanis immoo dhungachaa boolla namaaf hin qotu. Namatti seeqaa achi galagalee ammoo waan kan biraa hin godhu. Ergamichi Phexros warra ergaa kana barreessuufiin akka jedha obboloota garaa qulqulluudhaan jaallachuu bira geessaniittu jedhaan. Isinii jedha warra barreessuuf Phexros isin obboloota garaa qulqulluudhaan jaallachuu bira geessaniittu jedha. Jaalalli isaanii guddateera jechuudha warri Phexros barreessuuf. Amma jaalala qabu turanii garuu jaalalli isaanii karaakteriin isaa guddachaa deemeetu isa akkamii bira ga'e isa garaa qulqulluudhaan jaallatan bira ga'e hin guddate jechuudha. Jaalalli akka kana qulqullummaadhaan jaallatu jaalala guddina hafuuraa jireenya namaa agarsiisu jechuudha. Kan ittiin guddinni jireenya hafuura namaa ittiin illee safaramee ilaalamu jechuudha. Jaalala qulqulluun hidden ajandaa kan hin qabne.
jaroonni kun nama bira ga'aniiru. Jaalala qulqulluu akkasii kanaan wal jaallachuu bira ga'uun eebba guddaadha. Kanaafidha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Kanaafidha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namuma ergaa kana barreesse Phexrosuma kanaani kan inni waa'ee jaalalaa yaadan akkuma yaadannu wangeela Yohaannis boqonnaa 21 keessatti si'a 3 irra deddeebi'ee waa'ee jaalala kana Phexrosiin gaafate. Na jaallattaa jedhee si'a 3 gaafate. Eeyyee yommuu inni jedhu egaa hoolota koo eegii jedheen. Ajandaa tokko malee jaalala gooftaa qofaan qabatamee yookaan qabamee akka inni jiraatee hoolota kana eegu kan isa dandeessisu jaalalli qulqulluun akka isa keessa jiruuti gaafate. Kanaan dura yaadattu Phexros Yesuus Kiristoosin sin gannu si duukaa deemna nuti si duukaa duuna yoo jedhee munni falmaa ture. Ajandaa kan biraa qaba ture waa'ee jaalala sanaan mu dubbatu nuti si jaallanna si duukaa deemne duunaa jedhe. Amma garuu Yesuus isa sana keessaa baasuuf isa sababa barbaadu sana ajandaa dhokataa barbaadu sana keessaa baaseetu na jaallattaayii jedhe. Phexros egaa beekta gooftaa jedhe dhumarratti. Egaa atoo waan hundumaa beekta akkan si jaalladhu hin beektaa jedheedha. Egaa warra ilmoolee koo kana naa eegi jedhe. Amma gaa Phexros jaalala ajandaan qabneeni hoolota kana eegu sadarkaa sana bira dhufeera jechuudha. Yesuus Kiristoos guddina hafuuraa sana isa keessatti arge. Har'a waldoota keenya keessatti obboloonni walii wajjin jiraannu walii wajjin jiraachuu keenya keessatti tokkummaa keenya keessatti jaalala ajandaa kan biraa of keessaatti bu'aa kan biraa of keessaatti hin qabne kaayyoo kan biraa of keessaatti hin qabne jaalala akkasumatti conditionii tokko malee Waaqayyoonis obbolootas jaallatu akka nuti jaallannu akkuma Phexrosiin gaafate gooftaa Yesuus Kiristoos nuunis nu gaafata. Inni sadaffaanii amala jaalala kanaa yommuu dubbatu ergamichi Phexros jaalalli kuni miira bira kan darbedha jedha. Miira yookaanis immoo akkaataa nutti dhaga'amu dhageettii keenya bira darbaadha. Isa kana lakkoofsa 22 irraati maal jedha? Jaalala ho'aa isa garaa keessaa dhufuun wal jaalladhaadha. Jaalala ho'aa jecha ho'aa jedhamutti dhimma ba'a. Faallaan ho'aa qabbanaadha. Egaa jaalalli balaa qabbanaa'uu danda'uuf keessaa qabaa jechuudha. Jaalalli ho'aanii jaalala miira irratti hin hundaa'in jechuudha. Miirri namaa haal duree irratti hundaa'a. Haalotaan ol ka'ee gadi bu'a miirri namaa. Takka ol ka'a takka immoo gadi bu'a. Amala akkasii qaba miirri. Haala dhugaa irratti yookaanis immoo haala qabatamaa haala adda addaa keessatti miirri namaa karaakterii adda addaatii agarsiisa. Akkasuma jaalala dhugaa irratti bubbee adda addaatu ka'a. Jaalalli dhugaa bubbeetutti ka'a. Jaalalli mallattoo yommuu ilaalu jaalalli immoo mallattoo dhugaatti duukaa buutuu Yesuus ta'uu waan ta'eef kun amma Yesuus Kiristoos walii keessa yoo jaallattanii isin dhugaadhumatti duukaa buutota koo akkasin taatanii biyyi lafaa hin argaa abbaa keessan isa waaqarraafis ulfina kennaa jedhe. Argitu jaalalli mallattoo duukaa buutummaati. Ijaa mallattoo duukaa buutummaa ta'eefi seexanni immoo mallattoo duukaa buutummaa kana balleessuudhaaf bubbee adda addaa qorumsa adda addaatii irratti kaasa lola adda addaa irratti bana isa ol ka'ee gadi buusuuf isa ho'e qabbaneessuufi jechuudha. Macaafa qulqulluu keessaatii waa'ee waldaa Efesoonii isa kana ilaaluu dandeenya. Waldaa Efesoonii akka fakkeenyaatti fudhanne waldaan Efesoonii ergaa Phaawulosii warra Efesoonii barreesse keessa dhannee yoo dubbisne waldattiin jaalala ho'aa waliif qabaachuutti beekamti. Isa kanaan jeja Phaawulos jaalalli keessanii
handaara lafaatti dhaga'ameedha jaalala ho'aa waliif qabduu jedheetu dubbata. Lakkoofsa tokko erga warra Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irraa isa kana argina. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irratti garuu jaalalli isaanii kuni hin qabbanaa'e qofaa miti. Jaalalli isaanii hin bade. Maal jedhaa? Iddoo sanatti jaalala kee isa duraa sana dhiisteettaa jedha. Kanaafi ibsaa keellee ani iddoo isaatii nan fuudhaa kan jedhuti ergaa jabaa itti ergee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaa ergamicha Yohaannis. Reediyooma warra wangeelaa kana irratti waa'ee waldaa Efesoon yeroo darbee obboleessi keenya lallabaa wangeelaa Fiqaaduu Beenyaa seenaa nama dinqisiisu, seenaa nama gaddisiisu, nama dinqisiisu hin ta'in kan nama gaddisiisu waa'ee waldaa Efesoon nutti himee ture. Waldattiin irraa ibsaa ishee duwwaa, jaalala ishee duwwaatu bade miti. Ibsaan ishee sakkandoodhaa kaafame seenaa keessaayyuu akka isheen haqamte obboleessi keenya seenaa sana nutti hime. Maalidha jechuudha? Jaalala ho'aa isa qabaachaa turte waldaan suni. Jaalalli ishee deebi'eetu hin qabbanaa'e. Jaalala isheetu hin qabbanaa'e duwwaamoo miti. Iddoodhaati hin du'e. Hin du'e duwwaayyuu moo miti. Iddoodhaa kaafame malee. Kanaaf jaalalli mallattoo duuka buutummaati. Isa kana balleessuudhaaf seexanni ganamaa galgalatti dhama'a. Boloota gidduutti jibba facaasa. Jaalalli waldaa keessaa akka inni badu, jaalalli tokkummaa keessaa akka inni badu, jaalalli saba gidduudhaa akka badu seexanni ganamaa galgala irratti hojjeta. Yeroo tokko magaalaa Osloo kana keessatti jaalalli obbolootaa guddaa ho'eetu namoonni baay'ee wal jaallatu. Kanaaf namoonni yemmuu tajaajila nu bira dhufanii gara waggaa 8-9 dura jechuu kooti, namoonni tajaajiltoonni yemmuu nu bira dhufanii jaalala keenyatti baay'ee gammadaniitu erga gammadanii ka'anii booddee yeroo hundumaa ergaa isaan nu ergan maal kan jedhu ture? Jaalala keessan kana hin sodaanne. Dhugaadhumatti jaalala keessan kana baay'ee sodaanne nuti. Seexanni akka isin hin diigne jabaadhaa kan jedhu ergaa nutti dubbatu ture. Jaalalli ho'aan jaallatu seexan. Yemmuu namni tokkummaa qabaatu hin jaallatu seexanni. Qabbaneessuudhaaf irratti hojjeta. Kanaaf Phexros maal jedha gaajaroota kanaan? Isin jaalala miira irratti hin hundoofne. Jaalala ajandaa akka adda addaan qaban. Isa kanaan wal jaalladhaa, ho'aadhaa wal jaalladhaa jedheetu dubbata. Yeroo jaalalli qabbanaa'u namoonni waa'ee walii isaanii waan gaarii dubbachuurra waan gaariidhaan guutamuu caalaa waa'ee walii isaanii isa gaarii ta'e barbaadanii piik godhanii laabaluu maaloo akkam gaariitti hojjeta, ilaa maaloo tajaajila abaluu jedhanii isa gaarii sana keessaa baasuu caalaa namoonni isa hir'inaa irratti xiyyeeffachuu jalqabu. Hir'inuma xixiqqoo irratti xiyyeeffatu. Namoota kan jajjabeessan ta'uun utuu isaan irra jiru kan ceephaan ta'u namoonni mudaa kan barbaadan, kan komachaa adeemani, homaa tokkottuu kan hin quufne ta'u namoonni yemmuu jaalalatti hir'atan, yemmuu jaalalli qabbanaa adeemu. Jaalalli yemmuu nama keessaa qabbanaa'u namni ayyaana waliirraa isa jiru ilaalee irraa hirmaachuu caalaa isa reject wal gochuu irratti hojjeta. Silaati isarraa hirmaachuu ittiin guddachuutu isarra ture jechuudha. Jaalalli garuu jecha ergamicha Phaawulos mudaa hundumaa ni dhoksaa isa jedhu sana isa jaalalli mudaa hundumaa cubbuu hundumaa dhoksaa isa jedhu sana isaan mul'achuutu isarra ture jaalalli dhugaa. Mudaa dhoksaa jaalalli. Inni kun egaa inni mudaa dhoksu, inni rakkina dhoksu jaalala isa ho'aadha, isa hin qabbanoofne sanadha jechuudha. Har'a inni kun ergaa guddaa obboloota koo sagalee kana kan dhaggeeffattanii tajaajila gurguddaa qabaachuu dandeessu ta'a, waan adda addaa waan itti gammaddan qabaachuu dandeessu ta'a. Akkuma waldaa warra Qorontoos kennaa gurguddaadhaan yemmuu isaan boonanii
ergamichi Phaawulos immoo waa'ee jaalalaatiin dhaqee challenge godhe lakkoofsa 13 irratti dinqii gurguddaa hojjechuun itti sookee garuu jaalala hin qabda yoo ta'e homaa tokko iyyuu miti. Kanaaf irraa ergaan Waaqayyo nutti dubbatu bakka jirru hundumaatti jaalala miira irratti hundoofu jaalala dhugaadhumatti immoo ho'aa ta'e wal jaallatu akka jiraannuti Waaqayyo sagalee isaatiin nutti dubbata. Isa kan akka goonuu Waaqayyo ayyaana isaatiin hunduma keenya nu gargaaru. Ameen. Baradipina Machalana baradipina Ramfatun bakabe Jesus kana Baradakina Machalana baradakina Baradipina Machalana baradipina Ramfatun bakabe Jesus kana Liga Kiristosin Aisanaf kename Burmaduma Biya lafadu fe Anaf jade fanot fanifame Kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, like nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Dhaggeeffattoota keenya amma gara gaaffiif deebii lubaa Shamsadiin Abdooliin gooneettan isin dabarsa. Lubni Shamsadiin wajjin har'a kan nuti haasofnu waa'ee macaafa qulqulluu afaan Oromoo gara loqoda Oromiyaa bahaatti deebisuu isaanii ta'a. Macaafa qulqulluu loqoda naannoo isaatiitti deebisanii saba naannoo sanaaf dhiyeessuun bu'aa guddaa qabaa jedhu lubni Shamsadiin Abdoo. Kitaaba kana hiikuun ammoo inni barbaachiseef anuu kitaaba kana afaanuma Amaaraa jajjabaa isa duraa sunitti dubbisee isumaan hamman ifa Waaqayyoo natti mul'iseetiin dubbii Waaqayyoo kan argachuu danda'e. Ammoo afaan isatti daaletti dubbatutti loqoda isatti yoo afaan Oromoo jaabaatti hiikame ummanni kiyya kuni shakkiidhaan malatti waan kitaabni jedhu bira ga'uu danda'a. Kanaaf kitaaba kana hiikee ummata kanaaf dhiyeessuun dirqama kiyyaa dubbiin guddoon barbaachisaan kana hojjechuutu naaf ta'a jedhee isin gaamutteeffadhe. Gaa dhugaan barbaachisu maali? Namni waan keessa dabre akkamitti akka hubate barreessee yoo lafa kaa'e warri biraa hugguu dubbisan dubbiin namni kun dhiheesse kun mee yoo dhugaa qabaate itti hiiqeetiin laala jedhanii qalbiidhaan itti hiiqanii jaalachuullee yoo baatan yoo numa dubbisan fedhaan waa hedduu barachuu akka danda'an nan amana. Kanaafani kitaabni kun yoo maxxanfamee loqoda jaha bahatti Oromiyaa keessaa jaha bahatti loqoda bahatti yoo jijjiirame hiikaan yookiinis ma'anaan dubbicha Waaqayyoon dubbatee isa Tooraat, Zabuurii fi Injil keessa jiru kana namni kiyya akkamitti akka hubachuu danda'u ni gargaara yaada jedhuun qaba gaammaan tana. Yoo kitaabni kun akkasitti barreeffame.
Hojiin isaanii kun namoota tokko tokko biratti dalga hubatamuusaas lubni Shamsaddiin hin dhoksine. Yommuun kana barreessuudhaaf jijjiiruudhaaf dura ka'u namootiin dubbii siyaasaa keessa galanii jiran namoonni Oromoo keenya dhagaanii dubbii kiyya kana yaa obbo Shamsuu maali kitaabni afaan Oromootti barreeffamee kunoo jira isa dhihaa kana baananii jira ammaas daalektii kana yooni kan biraa dabaltee baafte caalatti ummata keenya kan addaan tamsaasaa utuu hiikaan kun hafee ummanni kun afaanuma tokko kana baratee wajjiin dubbatee gaariidha maaliif akkana nu goote jedhanii na gorsuudhaaf baay'ee yaalan. Rakkoo isaanii nan arga dhugaadha. Haa ta'uyyuu malee hubannaan isaanii guutuu hin turre. Ani ummata tamsaasuuf yaada hin qabu. Tokkummaa Oromootiif yoo namni haa wareegamu jedhan nama dura wareegamu ana ta'uu ni danda'a. Tokkummaa Oromootiif. Rabbiin barbaade yoo namni tokko if kanne aasaa godhee an Oromoo kana tokko godheetiin jiraachisaa yoo inni jedhe nama tokkicha san ta'uudhaaf ani nama qophaa'e. Kanaaf ummata kiyyaaf jaalala guddaadhaan qaba. Hubannaan amma irraa argatan hogguu dhaggeeffatan wal keessa faca'aa ta'uu ni danda'a. Inni tokko haa ta'u meenuma haa dhaggeeffannu kan jedhu. Kaan ammoo aboo kun gurbaa maraatee jiraatu dubbii kana kan hin dhaggeeffannaa gurratti hin qicatinaa jedhanii warri huccuu darbanii fiiganis ni jiru. Ammoo dubbiin dhugaadhaa haa ooltee bultu malee kitaabni kun deebi'ee ija isaanii numa qabammas. Ija isaanii dura yommuu bahu numa dhaggeeffatu. Takkaa'u ijoollee isaanii ittiin dhufa gaaffiidhaan. Takkaa'u mana barnootaa keessatti wanti akkasii kun haasofni kun ka'a. Kana keessa kan hojjetu Waaqayyoodha anaa miti. Kitaaba asii miti. Waaqayyootu kitaaba kana keessaa waan jiruun qaawwa qabuun ummata kanatti dubbachuudhaaf foddaa adda addaa banee kannaafi. Amma gaa kitaabni suni barreeffamee taa'e akkamitti fudhatame bu'aan isaa hammam yeroo magamaggamtan kitaabni sun akkamitti fudhatame namoota biratti? Isa sana amma akkanatti fudhatame jechuu hin danda'u. Hin ulfaata. Hin ulfaata maaliif yeroo barbaada kitaabni kun nama biratti dhihaatee namoonni dubbisanii hubatanii yaada isaanii irratti kennachuudhaaf yeroo barbaada. Isa duwwaa miti. Amma naafi Helen Huzaar walii wajjin ammoo hojjannu Jarman keessa amata lamaan ture baay'ee walitti dhihaannaa hedduu na gargaaree amata lamman san keessatti kakuu haaraa kan jedhamu New Testament draaftii isaa naaf dhiheessee afaan Oromoo daalektii dhihatti kana gara afaan Oromoo daalektii bahatti jijjiiruudhaaf wanni jijjiiramu hammas baay'ee miti transliteration jedhama amma kun translation odoo hin ta'in transliteration basically kanuma jiru kan Oromoo kana keenyeeti jechootuma keessaa jijjiirree akka jihaa loqota jihaa bahaatti hubatamuu danda'u godhuudhaaf yaalii goone. Kuni atis nu hubattaa anis nan hubadhaa akka hiikaa tahee jedhanii afaanuma Ingilizirraa Oromoo jihaa bahaatti daalektii jihaa bahaatti akka hiikame sanatti hin mi'aawu. Xiqqoo gufuu tokko tokko numa jira kanan nan argaa. Kun gaa maxxanfamee yommuu bahu akka laalmee kiyyatti anuurraan quufan qabu. Ummanni kana dubbisee hammam akka hubatu ani hin beeku. Kanaaf amma hammam hubatan jedhee isaan gaafachuu mannaa kitaaba kana keessa deebi'ee amma eegaan muuxannoo dheeraa argadhe booda. Eegaan warra macaafa qulqulluu hiikuudhaaf dirqamni tokkummaa biyya addunyaa hundinuu irra kaa'ame warra kanaa wajjin kaniin hojjedhu waan hin ta'eef amma deebi'ee kakuu haaraa san
xiyyaara laalee sirrumatti daayirektii bahaa godhuudhaaf nan danda'a. Kana nan godha jedheetiin gaafa kuni gargaarsa wanni nan barbaachisu uzaar. Warri biraa gurguddoon jiru kannaa fi uzaariifis gargaarsa kannan. Isaanii wajjin hojjechaa. Amma keessa deebi'ee Maatewos irraa kaasee hamma dhuma mul'ata Yohaannisitti fixeetan jira gaamma. Amma sarara deebitanii bifa haaraadhaan jechuudha. Bifa haaraadhaan. Amma kuni revised kan ta'e kan keessa deebi'ame. Kan keessa deebi'amee akkaan hubadhutti. Calalamee. Iyyaas akka hubatutti kan barreeffame kuni amma dura maxxanfamnee fixeetin jira jechuudha. Old Testament kan turees kakuu moofaa kan jedhamu kanaas keessa deebi'ee seera uumamarraa kaasee hanga raajii isa dhumaatti keessa deemee isa kanaas haaromsee ispeelingii hunda referensii godhamu hundumaa wal qixxeessee kanaas wal duukaa fixeetin jira amma kanaan Bible Society Itoophiyaa wajjin waldoota Oromiyaa bahaa keessa hojjetan wajjin amma draafti kana irra deebi'anii dubbisanii akkamitti akka isaan ilaalanii itti hubatan yaada isaan qabanis akkanaaf ergan godhee itti gaafatamaan naa kennamee namni wajjin hojjedhu Bible Society Itoophiyaa keessaa nama sanii wajjin emailii wal qunnamaadha. Waan baay'ee hojjennee waan baay'ee keessa dabarree jirra. Amma akkaan hubadhutti maybe amata lamaa hoodoo hin guunne dura guutummaan maxaafni qulqulluunu daalektii kanatti maxxanfamee bahuun isaanii mala. Lubaa Shamsaddiin Abduu maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo warra Wangeelaatiin guddaa galateeffanna. Baradipina, majalanam baradipina, ramfachun dakabe, Jesus kana. Bararakina, majalanam bararakina, baradipina, majalanam baradipina, ramfachun dakabe, Jesus kana. Liga Kiristosin Aisanaaf kenname birmaduma. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tablelandsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoo warra wangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin